Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu har'a kan waliin ilaallu Gilgaala tokko waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gaaffii tokkoffaarraa yookaan lakkoofsota raashinaalii armaan gadii sarara lakkoofsaa irratti agarsiisii jedha. Sarara lakkoofsaa irratti agarsiisna. Lakkoofsota raashinaalii nu kennamaniiti jiru. Arrattis, baarrattis, caarrattis nu kennamaniiti jiru. Isa aaraa yookaanu negatiiva 3/4 jechuun akkasumallee 3/4 isaan kun eessatti akka argaman sarara lakkoofsaa irratti agarsiifna jechuudha. Sarara lakkoofsaa yoo kaafannu akkasiin kaafannaa asiin negatiiva 2 jedhaa ka'a. Negatiiva 1 0 1 2 jedhaatii erga kaafattanii negatiiva 3/4 jechuun eessaa fi eessa gidduutti argama? Eessaa fi eessa gidduutti argama jechuudha. Negatiiva 1 fi negatiiva 1 fi 0 gidduutti kan inni argamu. Negatiiva 1 fi 0 gidduutti argama. Kana jechuun immoo deesimaaliidhaan yookiin kaa'uu barbaadan negatiiva 0.75dha. Negatiiva 0.75dha. Kana jechuun gara 0tti immoo gara negatiiva 1tti irra siqa, gara negatiiva 1tti irra siqa jechuudha. Kanaafuu gara negatiiva 1tti xiqqoo buttaniiti keessoo jechuudha. Negatiiva 3/4 kan negatiiva 3/4 immoo yoo hojjennu maal ta'a? Kan negatiiva 3/4 deesimaaliidhaan yeroo keessa meeqadha? 0.75dha. Kun immoo gara tokkotti irra siqa. Walakkaa kanaan keessanii maal gootu? Xiqqoo as buttanii keessu. 0.75 gara tokkotti waan siquuf jechuudha. Maal gootu? 3/4 as gootu jechuudha. Kanaafuu bifa kanaatiin sarartuu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo baarra kan jiru haa hojjennu. Baarra kan jiru 3/2 jedha. Negatiiva jechuudha. Negatiiva 3/2 jechuun sarara lakkoofsaa irratti eenyu fi eenyu gidduutti argama? Yoo sararru negatiiva 2 negatiiva 8 ka'uu dandeessu isinii. Negatiiva 4 jettanii ka'uu dandeessu. Bakki waan nu geenyeef negatiiva 2 irraa kan kaane. Negatiiva 2 negatiiva 1 0 1 2. Amma negatiiva 3/2 miti. 3/2 kun eenyuu fi eenyu gidduutti argama? Negatiiva 1 fi 2 gidduutti kan inni argamu. Kana jechuun 1.5 ta'a. Deesimaaliidhaan yeroo keessan negatiiva 1.5 ta'a. Kana jechuun immoo eessatti argama? Asitti argama jechuudha. Gidduu negatiiva 2 fi negatiiva 1 gidduutti argama. Kanaafuu eessa goona? Negatiiva 3/2 as goona jechuudha. Poozitiiva 3/2 eessatti argama? 1 fi 2 gidduutti argama. Innis illee asumatti akkasuma akkuma isa kana 3/2 gidduu 1 fi 2 gidduutti keessu jechuudha. 3/2 kan gidduu 1 fi 2 gidduu keessu. Bifa kanaatiin sarara lakkoofsaa irratti agarsiistu jechuudha. Inni itti aanu immoo asirratti kun deesimaaliidhaan nu kennameera. Deesimaaliidhaanis ibsuu dandeessu yoo barbaadan firaakshiniidhaan ibsuu dandeessu. Kana jechuun eessatti kan inni argamu? Yoo sarara lakkoofsaa irratti agarsiifnu negatiiva 2 negatiiva 1 0 1 2
tokko lama haa jennu. Kana jechuun eessatti argama? 0 fi -1 gidduutti argama. 0 fi -1 gidduutti argama. Kana jechuun firaakshiniidhaan yoo keessan 1/4 jechuudha. Negatiiva jechuudha. Negatiiva 1/4 inni kun immoo poozitiiva 1/4 jechuudha. Kanaafuu 0 tuqaa negatiiva jechuudha. 0 tuqaa 2 jechuun 0tti siqee taa'a jechuudha. Gara 0tti kan inni siqu naannoo kana jechuudha. Naannoo kanatti agarsiistu. Isin sarartuudhaan bareechitanii sarara lakkoofsaa kana irratti agarsiisuu dandeessu. Safartanii jechuudha. Akkasuma immoo inni poozitiiva isaa innis illee akkasuma gara 1tti miti kan inni siqu. Gidduu kanas miti kan keessanii gara 0tti waan siquuf 1/4 kun jechuudha. Gara 0tti waan siquuf gidduu kana kaa'uu hin qabdan. Gidduu kana kan taa'uu qabu eenyudha? 1/2tu taa'uu qaba. 1/4 eessa ta'uu qaba jechuudha? 0 tuqaa 2 5 0tti siqee taa'uu qaba jechuudha. Yoo barbaadan deesimaaliidhaan yoo kaa'uu baattan firaakshiniidhaan kaa'uu dandeessu. As 1/4 jettanii addee kana kaa'uu dandeessu. Deesimaaliidhaan firaakshiniidhaan yoo keessan garaagarummaa hin qabu jechuudha. Kanaafuu bifa kanaatiin kan keessan jechuudha. Gaaffii lammaffaan lakkoofsota raashinaal armaan gadii xiqqaa irraa gara guddaatti tartiibessedha. Xiqqaa irraa gara guddaatti tartiibessina. Xiqqaa jalqaba barreessinaa, isa guddaa ta'e immoo dhumarra barreessinaa jechuudha. As keessaa xiqqaa kan ta'e kamidha? As keessaa xiqqaa kan ta'e isa kana ta'a jechuudha. Isa kana ta'a. Maaliifii asirratti negatiiva 240 yoo hirtan meeqa argattu? Gara deesimaaliitti yoo jijjiirtan kana jechuudha. Akka ifa isinii ta'uuf isiniifan himaa. Negatiiva 0 tuqaa 4 1 6 jedhee itti fufaa. Inni kun immoo meeqa jechuudha? 0 tuqaa 9 negatiiva jechuudha. Negatiiva inni ofirraa qabu negatiiva 0 tuqaa 9 7 5dha. Kanaafuu isa kamtu caala? As keessa isa kanatu caala. Inni kun negatiivaan ilaaluu qabdu. Negatiiva ofirraa qaba asii. Negatiiva ofirraa qaba. Inni kun xiqqaadha jechuudha. Kana jechuun ifa isinii gochuuf negatiiva tokko immoo negatiiva 2tu irra xiqqaadha. Kan xiqqaa ta'e negatiiva 2 xiqqaadha. Guddaan immoo isa kanadha. Kanaafuu xiqqaan as keessa isa kamii? Isa kana ta'a jechuudha. Isa yeroo poozitiiviin isaa guddaa ta'etu xiqqaadha jechuudha. Kanaafuu inni jalqaba barreessan eenyu ta'a? Negatiiva 390 irra 40 440 otoo hin taane 400 itti aansuudhaan 100 irra 240 itti aansuudhaan kana keessaa eenyu caala? Isa kamtu caala jechuudha? Asii kuni waamamaan isaa guddaadha. Kanaafuu guddaan isa kanadha. Guddaan dhumarra barreeffamuu qaba gaama. Taasisuudhaan ishii kana xiqqaa irraa gara guddaatti waan nuun jedheef guddaan dhumarra barreeffamuu qaba. 380 irra 460 sana booda 1008 irra 202 bifa kanaatiin tarreessitu jechuudha. Baarra kan jiru immoo maanni egaa isaan kana negatiiva mitiirra isaan kun negatiiva. Isaan kun dursanii barreeffamuu jechuudha. Maaliif xiqqaa irraa gara guddaatti waan nuun jedheef. Kanaafuu isaan kana lamaan immoo wal dorgomsiifnaa jechuudha. Ishii kana gara deesimaal jijjiirtanii ilaaluu dandeessu. Isa kamtu xiqqaadha jechuudha. Isa kana xiqqaadha. Kanaafuu negatiiva 863 irra
245 taansuudhaan kanadha. Negatiiva 451 irra 486 sana booda isa kam ta'a? Isa kana ta'a. Isa kana jechuudha. 3,981 irra 3,242 taansuudhaan meeqadha? 8,761 irra 406 akkasiin tarreessitu jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Hagam baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e yookiin bakka isiniif hin galle koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Anillee koomentii keessan ilaaluudhaan viidiyoo akka biroollee isiniifan dalaga jechuudha. Viidiyoo itti aanuun 1.2 hariiroo tuutota lakkoofsota hundaa, tuutota lakkoofsota intiijarii fi tuuta lakkoofsota raashinaalii kan jedhu walitti deebinaa. Nagaan naa tura.